Maqaan kiyya Imaan Abdulatiif jedhama. Kan baradhu madrasaa Umar bin Khattaab kutaa shanaffaa. Wayiloon tiyya waa'ee haadhaati. Ati maqaa naaf laaddu eenyuun siin jedhu moggaasin siin malu damma moo aannan jechuun siin madaalu damma moo aannan jechuun siin madaalu. Damma akka hin jenne dammi gaa qaba aannan siin jechuudhaaf bulaan damaa qaba. Mee maalin si waamu siifoo dachan dabaa mee maalin si waamu siifoo dachan dabaa. Mee bishaan siin jechuudhaaf isa foolii hin qabne kan dhugaan hiikamees garaagara hin cisne kan dhugaan hiikamees garaagara hin cisne. Inni siif hin malu amalli isaa lama har'a yoo caale boruun makama har'a yoo calale boruun makama. Ergaa akkas ta'e dacheen siif moggaasu isheetti fakkeessee oolmaa keessa baasu isheetti fakkeessee oolmaa keessa baasu. Qoricha siin jechuuf kan nama fayyisu nama du'aaf eegan kan jiraa taasisu nama du'aaf eegan kan jiraa taasisu. Qorichi siin ta'u maal isaa siin madaalu seeraan ala ta'ee midhaan isaatu caala haadha koo maal jedhee maalin siin waammadha anoo dachan labee as maqaa naaf laaddu anoo dachan labee as maqaa naaf laaddu. Ajjiruu lafarraa jireenya kontiraataa jireenya lafarraa dhumuu ishee hin hafu of dagannuu sar'a dhumuu ishee hin hafu of dagannuu sar'a hedduun osoo fiiguu naaf dabarti jedhee duutii isa fuutii gaafa rabbii fedhe duutii isa fuutii gaafa rabbii fedhe kan qabeenya horees takka meeqa be'ee laga meeqa bu'ee osoo hin nyaatin tasa meeqa buraatu osoo hin nyaatin tasa meeqa bu'ee naaf dabarti jedhee meeqa biyyaa be'ee kan qoratti hafee soora allaattii ta'e kan qoratti hafee soora allaattii ta'e. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.